inni kan kanatti akkanaa nu ansuudhaan nama kuma jaanii naada irratti waltee akkanaa nu kootu laayivii seenanaan jetta maan handa waliin maal taate jettee silkii kan kee bichaan argine warroota as gubbaa jiru kana keessa. Laan illeen xiqqoo baadiyyaadhaan xiqqoo haadha manaadhaa wajjin ol kutee sanii xiqqoo isheenis deessee ishee bira jiraatan shabakaanis xiqqoo. Sii deettee maashaallah maashaallah. Alhamdulillah. Harma akkasii haa urgeessu eda'ee sii haa kennu. Dhaamsa tokkoon dabarfadhaa nama 6,000 fi nama 6,800 kan irratti yaa obboleeyyan kiyya laayifii kiyya ka feesbuukaa laaltanii seenuu dandeessanii ganda irraa hafeensi hin jirre ganda namni hundi achitti waa'ee wal ga'u atiin irraa ajandaa waa xiqqoo takkaaf jecha yoggaa ajandaa argattan namuutu ka'ee mana banatee fi ka ittiin fooloo guddifatu ka ittiin nama ittiin xiqqeessuu fi nama ittiin salphisuudhaaf dogongora namaa jala deemte laale hoggaanii fi ganda san dhayite ganda san kan namni tokko guyyaa tokko dhufee ijaan sin laalle kan qabrii tantee muynu gubbaan saaree mayree horiin keessa deemee akkamitti akkatitti jirtu namni sin laalle yaa obboleessa kiyya rabbi sodaadhu if yaadadhuutiti dubartii xiqqeessurraa dhiisa obboleessa dubartii salphisurraa dhiisa ilaa hamma isin waan kana ni arganna jettanii olii gaffiidan yaa akii bakkuma haadhateessan irraa baatanii bartun yoo haadhatee taate akkami hin gammadda moo kaateen mana banattee fiida moo kaatee daabboo jette yoo haadhataan taate wallaahi hin jettu gadditeet ol deemta namni jaalatu hin jiru yaa akhi rabbi sodaadhu ittaqullah خالق سومي سوداد بوليس خي بوليتي إلى دي ملال الفيسبوك دي ملال التيك توك همتون ما أتفوتي فشافتو أنا متي إشي متي جارو يو همتوتي فوتي أولباكت نمني مليون يو دعوتي دلين نما مليون أكسرت ديبتو بيك أبيتشا أتي أولباكت وانين أنا في ربي يملي نمني بيني ani dhosatti dalagee rabbiin kiyya dilii dhosatti dalagee kana naadhiisu ati hawaasa gubbarratti na qaannesitee na salphifte guyyaan ati fuula rabbii durattis rabbiin uumaa kana hundarratti si salphisu si qaannessu taa'u hin dhufu. Kanuma qofa naaf hubadhu yaa obboleessa kiyya. Yaa dubartii yaa obboleettitii atiin dogongora namaa tokko fuutee feetu footoshoopii haa ta'u feetu tanzaayiraa haa ta'u feetu akka fedhe haa ta'u. Atiin qaama namaa arra ol baaftu guyyattii rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa si salphisuu taa'u si qaannessu yaadadhuman sin jedhan dhaamsa kiyya haa xumuraati. Kan lammaffaadha keessaa'u dubartoonni hin qaanfattanii isin rabbi hin sodaataniitin hin qaanfattanii dubartiin hayaa qabdi jennaan mee waan san ergi mee waan san akkam dogongora kiyya jala buutaati. Haya anama fakkeenyaaf anarraa fudhu ana maal godhaa turtan ani immoo kun akkanuma alhamdulillah garuu ati dogongora kiyya na salphisuu fi na xiqqeessituuf fiidus anumaaf rabbi wal beek ati yoo maal gootaa dilii laaqqata maal gootaa maasiyaa laaqqata maal gootaa dubartii xiqqeessita dubartoota keenya qalbiin teessan laaftuudha. Akkuma ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam jedhanii nabi Muhammad moo ishii qalbiin ishii jalloota namaaf dhaammataa wayiifuu dubartiin lafee cinaacharraa uumamte lafee jalloo sanirraa uumamte jedhee wanni inni dhaammatu jallina ishii sanniin diriirsa hoo jette hin diriirtu jallinuma sanii wajjin itti fayyadan akkasuma wajjin amaanaa dhaammatanii bira fuutanii bar maa dubartii muslima qofa dhaammatan waa'uma dubartii ja'aman kullii ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam caalaan rahmataa caalaan ilma namaa hadaraa assalaa umarratti wamaa malakat eymaanukum jedhu. Yaaboo ishiin tuni akka keessanitti humnaan qabdu dubbatuu hin dandeessu falmatuu hin dandeessu hadaraa hamtuu itti narraa hin hojjetinaa hamtuu itti hin hasaasinaadhaa dubartii waa'uma xiqqishoodhaan shawadamuu dandeessu.
akkasumaanu ati hamtuutti yaadin atiin arra dubartii takkatti hamtuutti yaaddu mee katabadhuutiti wallaahi summa wallaahi guyyaa boru intalateeti rabbi jazaasii kafaluu ta'a. Naa qabadhu gaafa guyyaa tokko si fayyadaa dhaamsa kiyya kana rabbittan sii kakadha warabbil ka'ba kamaa tudiinu tudaan. Arra yoo intala namaatitti hamtuu hojjatte boru jaartiiteetitti namni hamtuu itti hojjeta. Arra yoo intala namaatitti hamtuu hojjatte boru intalateetitti hamtuu namni itti hojjetu ta'a. Mataa keetii fi mataa haadha mana keetii fi mataa ilmaan keetii ja'i dhiisi dhalatti hin taphatin obboleessa kiyya qaale. Dhiisi obboleettii teetitti rorrisini obboleettii tee salphisuuf olii gadi hin fiigini dhaabbadhu obboleessa kiyya. Dhaamsi nan sitti dhaammadhu kana yaa dhiira. Yaa dhiira yaa keessaa warri gartee ani akkanaaf akkana je'ellee hin dubbadha walumaan wal beena walumaan sooshaal miidiyaa kanarrallee wajjin jira. Shoof waan keessaan wajjin dalayni harabbiin nuuf dhiisuu danda'u ati har'a gabbaatee gartee waa argachuudhaaf waa fooloo ittiin guddifachuudhaaf hayyee je'etta. Kun kanaaf rabbi haa sodaannu dubartii of jalatti haa eenu rabbii sunuma sodaadhaa rabbii sunuma sodaadhaa. Ta'a rabbi sunuma sodaadhaa qalbii nama hedduu hin cabsinaa ta'a. Keessaa ulaal aboo an dhiiraa baran nama dhiira. Nama dhiira nama dhiiraa kana namni itti haajamu hin jiru. Ammoo garuu qaama dubartii ummaa teetii obboleettii teetii takka gaafa fuutee hayyee jettu rabbiin akka fuula rabbi duratti gaafatamtu beek. Hanga nama qofan sitti dhaammadha. Hadaraa hamtuutti yaadinaa khayriitti yaadaa gorfadhaa nasiyaa dhaamaa fi Pilis qalbii obboleettii teetii ofirraa eegaan dhaamsa kooti isinitti hin dheeressu arra addunyaa boru akhiraadhaa isinin jechuu barbaadeeti namni tokko quba qabu hin jiru. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun Muhammad bayaantu duniyaa irraa deemee hanga nama guyyaa boru namuu caffarii isaatti itti deebi'e. Namni tokko kan quba qabu hin jiru akkasitti quba yaadadhuun siin jedha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Waalaikum salam. Mansoor, welcome. Bagana gana. Arafate, akkam jirta? Akkam jirta nagaa? Nagaa fayyaa keeti? Jira alhamdulillah. Abshir yaa Arafate ko wantundu ajandaa torbeeti garuu ani wantan baay'ee gadde maa inni ispeeshaalii taane namni nama amanee waan akkanaa gaafa walitti taasa'ee wanta akkanaa dhalatu baay'ee nama qaanfachiisa. Namnis nama amanuu namnis boriftaan akkamiin wal amanee walii wajjin haasa'a inni jedhu wallaahi baay'ee waan amantaan islaamaas waan hin eeyyamne oromummaanis sabummaanis waan hin eeyyamnedha. Wanta akkanaa yeroo baay'ee kan argaa jirru sharranuma irratti malee warra keenya irratti dhiira irratti illee miti. Kana jechuun maa inni shamarran dhiirri waan akkanaa ituun godhin hafeef miti. Sana gochuun kun qaanii akka ta'e dhiira caalaa beektii jechuudha. Kana jechuun kun waan akka dhiira tokkotti akka nama tokkotti baay'ee waan namummaa gadi dhiirummaa gadi waan ta'e gatii ta'ee fi ati wanti ta'e ta'eera. Wanti guddaan namni dogoggorri tokko gaafa dhufee jedhu sammuunsaa nagaa ta'uu sammuunsaa bakka rabbiin waan itti fideedha jedhee isatti deebi'ee tawbaa godhee salaata isaatti deebi'ee astaghfara isaatti deebi'ee jennaan rabbiin inuma dhiisa. Garuu sammuun dhukkubsannaan sammuun naanaan keessi waa taanaan sun deebi'uu hin danda'u. Isa wanti guddaan haadha faatee koo ati abshirii ajandaa uummata ta'uudha. Garuu kun wanta akkanaa batalee saba keenya keessatti islaama keessatti ta'uunsaa sirrii miti. Namoonni warra akkas godhanu namoonni nama amananu dubarri maalillee yoo ta'e abbaa ishee fuuldurallee hin dhaabattu waan akkanaatiin. Garuu bor nama naa ta'a abbaa ijoollee kootii ta'a borii waliin jiraachuu danda'a jettee amanteetu kan dubarri waan akkanaa dhiira haasaan dhiiraa hundiyyuu dhugaadha jettee gatii fudhattuuf waan akkanaa keessa seentii afaan bareeffattanii jecha bareeffattanii. Mansuur ko akkam nagaa fayyaa keeti wantini ta'ameen jiru namni photoshoppii godhanii waan sanniin godhanii
Haati Faatee waan hundaa ibsiteetti nullee booda rafne. Sorry, ani san barree waan tokko namni natti argee fan jedhee. Okay, Mansoor hin barreeda. Hin barreenni. Okay. Oh my God. Isma dhugaati maal hin dhaabdanuu ree? Maal hin dhaabdanuu bannaati shamma wannaan haasoo siista. Ani koona hin beektaa. Video baay'ee Jamali diri Itoophiyaa gara Mansoor. No barre Photoshop dalaganiitiin Photoshop dhaan narra caffaraa turanii bar Mansoor kiyya barraa'anii jechuun dhimma biraa stressii wayii jechuun dhimma dhuunfaa kiyyaa kama Fabraabeetii kiyyaatti dhimma dhuunfaa stressii wayii irraan bakka sa'aatii sanii sammummaan na dadhabdee naani laayivii irra wanna booyee sanuma bakka namatu viidiyoo kaameraa mana keessa kaa'ee viidiyoo irraa waraabee mana keessa kaa'amtee viidiyoon irraa waraabamtee haadha Faatee odoo isiin mana keessa jirtu qullaa mana keessa deddeemtu kaameraa mana keessa kaa'anii namni viidiyoo itti ergee irraa waraabamee jedhanii bakka viidiyoo waraabdee namaaf ergitee namni viidiyoo isii gad darbellee hin jenne namatuyyuu viidiyoo namatti walitti godhanii viidiyoo mana keessa kaa'aniitiin kaameraa mana keessa kaa'anii viidiyoo irraa waraaban jedhanii. Ani nama waliin illee hin galu kophaa kiyya galaafatee hanfaatiin na beekanii yoo xiqqaate biyya kana keessa waggaa arfaffaa kan koo jira mana kiyya kophaa kiyyan gala gaafa takka jedhee seenerraa kophaa kiyyan gala akkuma nama walitti dhiyaadhullee nama akkasitti illee of gateetiin wannollee jedhuu miti ammallee namni ammoo diinummaa akkasii yookaan xilaatummaa akkasiitii fi wantoota sanarra godhuudhaaf hagas na barbaadullee hin jira illee jedhee hin yaadu adda. Dhugamatti lafa irratti gabbu'ee gochi kiyyaa fi wanni an dalage hammeenya guddoo san geessee akkasitti hawaasa kana biratti uummata kana biratti na salphisuudhaaf na barbaachisiisu yookaan ammoo wantoonni akkasii na raddalasiisu yakki an godhe tokko hin jiralle jedhee wanni yaadullee hin jiru namallee ammallee amanee ofii kiyyaayyuu namatti hin dhiyaadhu an nama gisee rafuuyyuu 78 uffata uffadheetiin rafuu wanni sun sobatu narra deemaa ture. Bakka hamile makan koo cabsuu fi homantaani makamantaani narra kaa'uudhaa fi homantaani narra kaa'uu waan san godhaa turan warruma na jibbutuyyuu waan san narratti godhaa ture malee waan akkasii san lafaa qabaadhe yookaan waan qabatamaa ta'eetii miti. Wayii alhamdulillah ani koo dubbiilee yaa'idha ani wallahi naheeni viidiyoo garaagaraa namnis natti ergee anis waa tokko gaafa namni wayii kee kaasu. Bakka wanta kana rakkina kan dhufne jedheni alhamdulillah baga kana ta'e dubbiin dhiifama guddaa. Nuun rakkoon qabu Mansoor kiyya adii akkuma naarifattuuf na gaafatte malee osoo nama naarifanne taate maaltu nagaye jettee gina kootee dabru. Of course atoo bakka baga kana taate geessi koo ishee. Ulfaadhu jabaa kenna ishiin jiraadhu rakkoota kan qabu wallaahi baga na gaafatte wallaahi ulfaadhu. Malam wana na falesti istari mana dabne to magistin nan dabne ko wa me ka sai raman washo thank you so much baga kanate alhamdulillah ai da dubbin Allahu akbar naga na wala shi video shop na rahidan baga kanate alhamdulillah baka asa ta bada shi yoji wayar ranjira kan ma fanse ne ha ta ci mun sauki ya alhamdulillah Ajaa'ib uummata salphoolaan namoonni akkas sooshaal miidiyaa kana barbee wanti isaan dhimane filatee dhaqu bar bakka hunda gaa nama gugurdaa arga maaltu arga. Gaafachuu fi bar wanni sin beektanu haadha Faatee waan feemas. Ana meela laamee rabbi jiraati. Anamma osoo nama tokko taate wanni kiyya tiktokii kanaa galan baatu asii fuutee kunoo laalli muummicha ministeeraa bira ana siin dura jedhee bar. Ana siin dura beekadhee bar abbo rabbi isin haa salphisu wallaahi rabbiin isaan haa salphisu isaantu salphatama maaltu salphata. Takkiitti waan ofii taareefu mubaarak jedhe san haga dhumaatti namoota marsaa kana mata duree si godhatan kana wallaahi kallattiin bahee haga abbaas gaafatutti dhiifama waliigala godhee san abadan sirraa hin binnu abbaan fedhee. Dhiifama kana tuluma namaa boonsinni waan fedhe godhii dhiiga namaa jalatee akka fedhe godheetiin namaan ta'a. Inni nu isa jedhe ana sattuu aaraa ture dhugaa oduu si beeku. Nama seenaa jedheen hagatti masan nama dhugaa fakkaate haga inni booda akka homaa hin jirre himaa ture garuu hagatti masan namni dhugaa sa'eetii achitti yoosuu ol guutan laayivii isaa sanaan achi ture beektaa. Maaf akkana godheedha isattuu dhugaa viidiyoo isarra fujeroo poostii godhuuf hin irraanfadhe. Waan fi akkam salaam alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome Odako. Galatoon maal maraateen maraachisa maraanne mataa asinu
nu warra biyya faranjii jiru maal mata'e jenne nu jalaallee bilbila kaasuu diddani baga rabbi si fayyaa kennee wanti dharumat deebiti. Kana irra ilaaltee atillee sila cinqamuu hin qabdu ammoo akka asiliin nu himetti isarraa gana hubannee guyyaa haatee badhaasollee na himte Warqeen. Yeah. Ati kanaaf xiqqoollee akkana jettee yonnoo mataa of hin jeeqine. Namni karaa hedduun nama hidhuu yaala. Dipireeshiniin kun ammoo bada. Dipireeshiniin kun yoo itti seente immoo baay'ee namoonnoo jedha. Dipireeshinii ka beeku qabiyya Warqee oduu beekteessi himti. Kana keessan seenii ati kanarraa fagaadhu. Yaaladhe odaa kiyya ishi.